King, welcome baga nagaa dhuftee inuma biyya. Family taap godhare. Maal jechuudha? Uummata keenya taap. Gaafisa yoo deebiste yoo dadhabde viidiyoo dalagi bakka erga dadhabdeefu. Duratti ilaala habiibti gaabii intalti dhalaana gaafatteen dadhabaa miti. Duratti ilaalee isin ichiin booda Edanutti yaadaa booda. ichiin booda yoon deebisu yoon deebisee naa erguu diddeemmoo osuma namni na dura deebisee yoon deebisee naaf ergita haardisa. Si erga alhamdulillah dura gaafuma deeffadhu gaafiin teessa sirrii taanaan haala wasaala. Mee sabboontu tanaa jigeema takkaan taphanne wallahi isiniifin qixaata taaf godhaa hundi keessan Oromoo. Habiibti maa na qixaattaan miskiina. Hai warri na jalaa taa'een na laalaa bar leesh na laaltan. Jittoo khiyaareetti ta'e. Familiin kiyya kun usanii sama tattaanii bar ana tanaatti tolaan saayii bar miira keessa galanii bar gizee na laalan. Silaa jawwaala faa jalaa achi siiqee dhugumaan namni miira keessa siiqa achi siqee fuula malee sin harkanii bar akka miira keessa galaniif. Maaliif intala musliimaati yar. Egaa miira keessa galan hin jenne galatoomaa hundi keessanuu. Ibro maal jettee? Ibro King. Jolle taap godhaaree. Doktor Muyyee ta'uu galatoon. Dhugaan Muusaa. Gootanoome. Mee maal istiin teessan uummata keenya? Umaan jennee akkami na qabdaa Ibrishaa? Na qabdaa fayyaa keetii jirtaa? Jiruuf jireenya kee maal sii fakkaata? Jiraadhu ilma keenya. Baddee jira wallahi alhamdulillah. Jolle Ibroo kana fooloo godhaa hundi keessan qabaati fooloo godhaa warra jala jirtan kun. Doktor Muyyee tana gargaaraa haa ililluma tanallee uummanni qabatanii family maali? Way sabboontoon gubbaa jirti bar. Way micoona kana nama biraan noqochiisuuf fiigaa jirti wallahi bareedduu teenya. Family. Way gargaaraa uummata keenya taatee godhaa bismillaahi maal jechuu keessani? Godhaa kalma namni xiqqeenyaan qabu namni yaa rabbii xiyye waa bare akka hadhaa tanan beeku barra isinummaa osoo beeytanii gootanii wayyaanatti ta'a. Family kiyya winii taap. Family maal isa? Jarana taap godhaa. Waa baru ajandaa gandaa taanee yaa meeri. Waa ajandaa gandaa taanee. Doktor Muyyee ta'uu galatame qashti. Akka keetiin silaa nama hoosiftee uummata na jala taa'u kana malee. Silaa nama hoosiftee wallahi qashtii ta'u. Sabboonaa mudhii haleeraa. Akka ta'eetii siin fidedhaadhaa ta'u. Sabboontu. Beta. Ati barga meeri bargaati ati wallee qaala keetii qaala kiyyana fakkaatu uffannee ati qabdu guutuun uffatuma akka kiyyaasi. Maaliif akkasi garuu? Ati maali? Uffannee ati qabdu guutuun uffatuma akka kiyyaasi. Qaala kiyyaafi kee tokko na fakkaatti. Osoon ani jiru sin mootu galatoomi wallahi laazim Ibro King ilma abbaa kiyya. Ati waa hunda kiyya ilmi abbaa keetii aan abbaan qabu ijoolleen teenya hin jirtanii hayi ilma abbaa kiyyaa isii ilma abbaa isii qabdi bu'aan teessanii miti odoon ani jiru mootu naan zeeyaa wallahi silaa faamilii baay'ee qabaatte gin si raggata ture Ibroon. Wallahi faamilii aan faamilii aan qabne malee osoo qabaadde akkaan si moo humbiya naa alatullaahi erga okkee amma geemti. Hot qabi fidi kunoo. Kuno erga qabi. Garuu faamilii baay'een na jalan jiru ni beektaa? Wadhu jaabarnuma. Taaptaap naa godhaa gasaa.
odoon ani jirtu simmoo turaan jeyaa. Taap godha faamilii. Moosifnaan waan akka nama mootee simaa mushkilamee afaan akkana jeen kanaan ofi makiina takka qurxummii takka asii ol darbuu dhiira taanaan. Wallahi nama kan nuti wudirriin godhin isaa wajjin wudirriin godhin nama kan nuti. Wallahi mi'a asii darbu inni nama taanaan. Darbiif wallahi laazim. Niin qixaaxamaa fi. Waa'ee kanneen mucaan onnee qabaa kam. Onnee qabaa kam kanneen jira. Sabboontu teenya na dubbisi. Akkana jennaan kanneen kam. Onnee qabaa. Miskiitii tooyaa sabboontu nama hin qabdu wallahi. Amma inni akkana jennaan sirratti darbe wayi naa dhuftee gaa kun oola. Qashtii kun oola. Kottu jinamma. Ani ilma abbaa kiyyaan na jala jira. Faamilii taaptaa maarree kiyyaan na jala jira. Sabboontu ilma abbaa isiin qabdu haa. Lubbu bagana gaannaa dhufte. Sabboontu lubbuudha. Faamilii taaptaa godha hundi keessan. Maal jette sabboontu maal ta'e sa? Ilmi abbaa keetii sun asin haa nama simoosisuusi waan akka kanaan nama waan. Ibro shaa wallahi galatoomee takka. Amma ifa gartee isiin irraa arraamti. Amma ifa gartee anu wallahi laazima man arge. Ibro king ilma abbaa ya wallahi laazima. Way angaatu sana namni gargaaru jiru way diitoo fi hiyya dhabamoo wayyoo. Aboo gargaara warra jala babbar jalleen teenye tun. Na dhage tiktok. Allah family. Family wallahi mi arra sabboontu. Angaatu miidhamte wallahi na jala. Angaatu kala dhisaan mootummaa fi muskila. Family taap godha. Kalaas lubbu. Ana mootu dis. Allahu akbar. Way. Esa siya Ibro. Way amma kana mi sabboontu miskiina suuta jiijiin. Ibro khiya wallahi najra doga hamata kelma bahiya. Amma kaza Khottu gai. Asi Ibro romudi kawachu fetemi khottu. Khotta. Ibro namni yoo nama moosisa kuma kudhanii nama moosisa bar akka